بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برمسكنا كدقدمي في تربفأة ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسيه eegaa barumsa shanan dabre keessatti waa'ee lola uhud lola badrii kana bal'innaan dubbannee turre. amma mee waan dubbannu yoo rabbi jedhe lola badrii ka waggaa lammaffa'aa argame saniif lola guddaa biraa tokko ka waggaa sadaffa'aa keessa argame ka uhud jedhamu jidduu san maaltu argame, waan jidduu san argame dubbanna yoo rabbi jedhe. yeroo rabbiin guddaan akka silaa ilmi namaan seenetti ummata muslimaa ka humna hin qabne ka lakkoofsi isaanii xiqqoo ka qophiin isaanii laaftu'u akkuma ifii fedhetti rabbiin guddaan nassare. nasrii biyya arabaa san keessatti zamana san takka'aa fakkiin qabne rabbiin nassare. waraana diina kan keetii hoggaan isaa maanguddoon isaa namni beekamaan isaa hundi du'uun waan duraa namni beekuu miti. waramna lallaafa du'a malee namni socho'u ka maqaa qabu hunduu guyyaa san Qureesh irraa du'e. nama torbaataman irra caalu isaan keessaa 70 biroo irraa qabatanii horii guddaa irraa argatan. dubbiin tun namni bakka lamatti gargar bahe. nama dubbiin tun gammachiiftuuf, nama waa'een tun rifachiiftu. manni kaafira dubbiin tun baay'ee isa rifachiifte. kaafirri kun bakka afuritti yoo gargar baafne, kaafirri lama kaafira madiinaa keessa jiru, kaafirri lama ammoo kaafira madiinaan ala jiru. kaafirri lama ka madiinaa keessa jiru, kaafirri lama ammoo madiinaan ala jira. lamaan madiinaa ala jiru kun Qureesh tokko ummata arabaa ka naannoo san qubatu. ka madiinaa keessa jiru tokko yahuda, tokko ammoo ummata mushriktoota ta gosaan ammoo Awsiif Khazraji irraa tahe amantii islaamaan qabatin mushrikummaa ifirra jiran. warri kun lachuu warri kun afraanuu haalaan dubbiin tun isaan dhibdee isaan rifachiifte. osoo oduun lolli sun maalitti xumurameen hin dhufiniin dura oduu dharaa tokko oofanii madiinaa keessa maal jedhan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjeeffame, sahaaban hunduu dhumanii, amantiin islaamaa dhumte fedhii isaanii haasawan. isaanis duraan yeroma duraa rasuuli rabbi alaihi salaatu wasalaam madiinaa dhufe wal mari'atanii maal jedhan? silaa amantiin tun amantii jabduu gargeettuu miti, amma arabni hunduu irra wal ga'ee balleessa, hagasii haa obsinuu jedhan. ji'a tokko lamarran dabartu, jiini tokko dhume, lama dhume, 5 6 dhume, waggaan tokko dhume. amantiin oluma deemti malee wanni gaddeemaa hin jirtu. waggaa tokkoon booda nama xiqqaa tokko fudhatanii rasuuli rabbii Qureeshii humna hagam geettu qabdu. Qureeshii tana naannoo sanitti gosti hunduun kabaji. Qureesh jennaan qabeenya sanbaa ol qabdi, mallaqa
maqas namaa ol qabdi waan kacbaa rabbii kana eegduuf waraana qureesh guddichaa wali qajeeltee dhageennaan guyyaan nu eegnu ka inni lafarraa haqamu ardha jedhanii gammadanii akkasitti madiinaa keessatti eegan haga oduun itti dhuftun eegne waan garaa isaanii keessa jira kana facaasanii ajjeefamedhan yeroo faallaa yaada isaanii rabbiin guddaan godhe nabiyyii isaatiif gabroota ifiitii rabbiin qarqaare namoota isaan jaalatan ka isaan in milkaawanii eegansan rabbiin hoongesse ka isaan kabajan ka isaan saalfatan hundaa rabbi achi dhajjeese dubbiin tun qiyaasa male rifachiifte wama dubbatan wallaalan waan jedhamu madiinaan halkanii guyyaa walga'ii ta'an ganda yahudaa dhaqee warri munaafiqaa kun warri kaafiraa kun walga'ii ta'an ta ifiitii jidduu ifiitii walga'ii ta'an yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam galan ummanni mushrikaa ka gosaan ammoo owsiif khazraj irraa tahe ka silan amanin abdullahi ibn ubay ibn saluuliif warra saachuu warri kun amantii islaamaa haa fudhannu jedhee sanirratti walii gale eega namtichi kun qureesh fayyaa cabse namtichi nama cabaa jiruu miti wanni ummanni ummata haqamaa jiruu miti aboo bilaash akkana taa'uu hin dandeenyu zaahira kana amantii fudhannee akka sharrii isaanii jalaa nagaya baanu haa taanu lafa jala ammoo amanti miteen shirki miteen ta duraanii haa oofannu jedhanii san haasayan sanirra walii galan yoo rasuulli rabbii dhufe alayhi salaatu wassalaam dhufanii amantii fudhanneedhan munaafiqummaan guyyaa san eegalte ikhwaani namni tokko yoo humna hin qabne namni isa munaafiqatti ta'u hin jiru zaahiruma si arrabsuu danda'anii zaahiruma si miidhuu danda'a waan sirraa dhokfatu namuu hin qabu guyyaan namni waa sirraa dhokfatu ka namni hamtuu tantee lafa jala haasa'ee zaahira waan gaarii si mul'isu guyyaa sharrii tantee sodaatu humna qabdu namni humna hin qabne tokkollee munaafiqa hin qabu munaafiqa yoo garte bakka san humna jiraa beeki amma humni dhuftee mire munaafiqummaan dhufuu qabdi amma zaahira kana amantii fudhatanii rakkoo hunda jalaa nagaya bahan baaxina ammoo wama fi sanirra jiraatan munaafiqa jedhama warri kun munaafiqummaan eegalte warri kun hunduu jibbanna amantii islaamaa tanarratti waliigalan yahudaa fi mushriknilleen rabbii guddattu nu hime maal jedhe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إلمنا مرة نمني إرئيس جب يهود آفي مشرك توتا جد ربي نمني إرئيس جب يهود آف مشرك توتا قريش أمو قياس ملي kabajaan isii badde maqaan isii haqame jibbannaa fi gadoo duraan hin jirree ol ummata islaamaatii baadhatan ka dubbiin akkasii jirtu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam deebi'an guyyaa sadii achi oolanii waraanni tokko zamana san yoo waraana biraa cabsee milkaaye bakka itti cabse san guyyaa sadii oola maaliif oola hugna qabaa wamaan sodaadhu jechuu guyyaa sadi achi oolanii guyyaa sadihin booda achirraa socho'an rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam hagasitti lafti silaa gabaabduu kiiloomeetirii 70 jenne madiinaa dhufan yoo isaan madiinaa dhufanii jabeenni rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo amantii tana akka mootummatti ijaaran wanni isaa waan hundarra jabeessanii ijaaran dooya basaasa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam
sochii naannoo sanii sochootu hundayyuu quba qaban jabeenni namaa tokko ikhwaanii haga ilti tantee geettu haga gurri kan kee dheeratu jabeenni kan kee gaya yoo homaa quban qabne waan diinni kan kee keessa oole waan keessa bulu waan inni yaade sagantaa isaa tokkollee keessatti quban qabne homaa waa qophaa'uu hin dandeettu homaa ofirraa tiksuu hin dandeettu jabeenna jechuun diina san keesseensiftee keessatti caayaa ijaartee diinumsa wajjin jiru ka oduu qajeelatti halkanii guyyaa sii dabarsu akkasitti ijaara rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam nama baay'ee ka amantii islaamaa fudhate bakkuma isa deebisanii achuma jiraadhu jedhanii achumarraa nu fayyadi yoo rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gammachuu tanaan dhufe cab'iinsi rasuulli ummata qureesh cabse kun ummata mushriktoota arabaa ka naannoo madiinaa kana qubatu baay'ee miidhe dubbiin tun ta'uu fidite ikhwaani maaliif hin taaneef isii dubbiin tun beeytu arabni kun mootummaan qabu jenne gosti hunduu mootummaa gosti hunduu mootummaa didiqoo akka jabuutii tana gosti hunduu akkanuma adda addaan citteetuma gosti hunduu ifiif bulchiti lafa fii qabdi dheede fii qabdi horii fii qabdi jiruu fii qabdi gosti tun hunduu hattu aadan biyyisanii hannaan jiraata namni shifta karaa murate horii adhe gosa biraa dhaqee waa adhe geejjiba karaa yaa'u adhe tanaan jiraata jiruun isaanii tarri guddoo hanna kan shiftummaa muhammad ammoo alayhi salaatu wasalaam akhlaaqaan deema seera haqa namaa eegu horii namaa tuquu dhabu kabajaa namaa eegu dhiiga namaa tiksu tana dubbata wanni akhlaaqaatun hattu untaatiire intaatuuf nama shifta'a ka deemeetuma durriyyeen kudha walgeettee 20 walgeettee nama biraa dhaqxeetuma karaa aatee deebitu kanaa seerri hin ta'u wanni seera qaba ta heera qaba ta akhlaaqa qaba intaatuuf isaanii maal waan isaan hujii isaanii tan harkaa balleessiti wanni ummanni arabaa baay'een amantii tana dideef irguddoon san jiruu isaanii ta isaan zamana dheeraa keessa jiraatanii irra jiraatan san amantiin harkaa balleessiti saniif gosa guddoo takka jira hijaazirraa haga najdi qubatti gosti tun guddinna maqaan isii suleymi jedhamti gosa maqaan suleymi jedhamti biyya su'uudii tana keessa amma naannoo hijaaz tanarraa haga najdi kutaa lama takka aanaa lama qubatan amma aanaa kaamil amma jedhamuuf aanaa dhabiyaa amma jedhamu kana lafti isaanii naannoo san lamaan warri kun maal jedhan namtichi kun eega qureesh cabse nullee numaaf dhufaa osoo inni hin jabaanne achi itti duullee bakka isa balleessinanii waraana qopheeffatan takkitti maduula dhagayaniin waraana qopheeffate ganti kun dhiire fi walitti qabatu horii walitti guuru waraana bitatu duulaf qophaayuu saganteeffatan malee silan qophoofne beeka duulaa haa qophoofnu jedhanii san saganteeffatan murteeffatan yeroo isaan murteeffatan dooyan rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam oduu guutuu akkasiin jirtu rasuula rabbiitii fitte jabeenna hagamgame mee ilaali diina kan kee walgayima duraa inni walgayee waa murteeffate yoo ati quba qabaatte haga inni fi jabeessu eegdaare neegdu quba qabdaa maal bakkuma san dhaqxeetuma osoo isiin hin jabaanne killee san cabsu yoosuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam guyyaa torbaan booda laalame bara da'waa tana umar rasuulli firaa ta'anitti masjida keessa hafuura baafate namni si'a badri irraa dhufanii guyyaa torba qofaa oolan guyyaa torba yeroo isaan sila guyyaa 5 guyyaa 6 oolan oduun tun dhufte guyyaa mar'oo qopheesseetu waraana kaasan rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam nama 200 ka yaabbatu hunduu qopheeffatanii rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam galakkisan eessatti deeman banii suleym warra muhammadiin haalolluu jedhee murteeffate gosa baadi'aa san gosa san dhaqan osoo isaa womaa quban qabne waraana rasuulaa ka isaan keessa jiru argan hin qophoofne warri
eeganaa waraana wali bitee qawwee bitamani waraana bitatee seefii qopheeffatee dhiira qopheessee duula baase eeganaa qophaa'uu barbaada horii wali guuruu jiran isaanii wama takkan qophaayin dhufee rasuuli rabbii waraana nama 200 keessa kaayan lafa tokko laga tokko jira ka eela tokko isaan dhugan guddaa jira kudar jedhama isaan naannoo eela kanarratti wali qabaman baay'ee waraana rasuula ka kudar keessa jiru argan alayhi salaatu wassalaam maarree yoon qophaa'anii lolaniyyuu namuu gandi hunduu bakkuma jiruun baqatanii horii waan qaban lakkisanii ijoollee guurratanii gaara baqatan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ari'anii gaara seenan baqatanii horii isaanii ka akkasi dheedu gaala 500 namtichi tokko yasaar jedhaniini isattu itti gaafatamaa gaalotii saniiti nama kana wajjiin gaala 500 oofatan rasuulli rabbii irra cabsanii guyyaa 3 achi oolanii eela sanir gaala isaanii san oofatanii booji'anii irraa madiinatti deebi'an rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam amatun akkuma badri irraa galaniin badri ramadaan keessaami tulleen eegaltii shawwaal rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo madiinatti as kalaaye horii 500 kana bakka 5tti qoodanii tokko mootummaa baasan akki horii boojuu akki qoodamu horii kana bakka 5 kaayanii harki tokko ta mootummaati qabeen ummataa isiif baha jechuudha waan ummata jidduu jiruun ijaaruuf kanaaf baha harki tokko gaala 500 irraa maaree 100 gamana baha ka mootummaa taha 400 tafaa miti nama 200 kaanii qoodan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nama hundaahuu gaala 2 kennaniif rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam akkasitti gosti sun qiyaasa malee rifatte sagantaan isaan duraan baafatanii rasuula rabbiitiin cabsine jedhan sun isaanit deebi'ee isaan cabse yoom walit deebi'anii waan sanuu haasayarree eegasii caphanii horii fi dhabanii salphatanii biyya isaanii keessa waraanni islaama namni 200 qofaan guyyaa 3 oolee guyyaa 3 booda galan haga deeman ammoo namarra bahanii gosa biraa keessa bahanii gosti sun hunduun gartii gosti hunduu sodaattee akkasitti gama saniin rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nagaya argatan amatun barumsi guddaa nuu taate ikhwaanii yoo ati jabaatte biyyi olla'aa ta ollaa hankeetiitun sikka ummalti si miidhun malti teettee eeguu miti jechuu akkaataa dandayameen osoo wanni kun sitti hin jabaanne osoo diinni hanke hin jabaanne bakka dhaqxee adaba barsiiftee irraa deebi'u rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam deebi'an sun dubbiin achitti dhumte wanni jidduu san argame talammataa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam qureesh ajjeesuu saganteeffatan bifa kamiin tun guyyaa tokko namtichi tokko shayxaana qureesh jedhanii maqaa isaa shayxaana qureesh jedhaniini umayr ibn wahab al-jumahi jedhama maqaan isaa umayr ibn wahab shayxaana qureesh inni kun isa kanattu safwaan ibn umayyaa wajjiin umayyaa ibn khalaf egaa achi du'e isaan jaarsa lola deemuu didee dirqiin oofanii achi du'e isaanii safwaan ilmi isaa himatoota qureesh irraa tokko daldalaa beekama safwaan ibn umayyaa kanaaf isattu hijirii keessa taa'anii haasawan hijirii jechuun kacbaa jaarmaya diqqaa kana kacbatti maxxanu san inni kacbumarraa tokko garuu qureesh mallaqni irraa diqqaatee haga kaan ijaartee haga san lakkifte gabaabsitee jechuu hijirii san keessa achi taa'anii haasayan yoos wama warra badri du'ee kana haasayanii booyan osoo booyan maal goonaa jiraannaa dhiira hagas geettu dhabne nama waan maqaa qabu hundaa dhabne wannummaan nu jiraannuuf bu'aa maal qabdii jiruun teenne jedhanii tana haasayan
san umeyrin kun nama shayxaana nama beekama nama jaynalle maal jedheen aboo jedheen Safwaan an jedhe osoo rakkoon lama harkaana qabaatuu baatte Muhammadii kana dhaqee ajjeesadheen sila rakkoon lamaan maal jedheen liqii guddottu gatii ambaa guddoon narra jira eega takka dhaqee isa ajjeesse nagaan galuu hin dandayu ana ka liqii narra jirtu du'uun feenee jedhe egar ijoolletii rakkataanii lammata ilmaan xixiqqoo qaba horiin qabu narraa rakkatanii sodaadhaa jedheen kun namtichi taa'ee jira gaa Safwaan lamaanuu nadhiis jedheen liqii tanteetilee nabbaasa ijoollee tanteetilee ijoollee tiyyaa walit dabala jedheen waan an jiraadhuun na wajjiin jiraataniin hagana jennaan gammadee sababaa dhaquuf qaba gurbaa isaa warra guyyaa san booji'amerraa guyyaa badrii booji'amerraa tokko ilmi isaa ilma kiyya ka booji'ame kana sababaa godhadhee dhaqee ajjeesa jedhe saganteeffatanii lamaan isaanii akka namni tokkolleen hin dhageenye jedhanii wal kaksiisan maaliif isaan beekanii jiran akka dooyan rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam bakka hunda jirtu ka sadaffaa gatitti himte kana yoo fedhe dooyaa rasuulaati guddoo sodaatan ajabaati bar maal godhe hayya jedhanii wal kaksiisan akka namni tokko ka biraan dhageenye achitti seefii ajabaa bitate summii keessa kaayee akkanuma diqqoo nama tuqxe akka nama ajjeeftu godhee hidhatee achi as qajeele shayxaantichi kun eenyu ka qajeelama Umeyr ibn Wahab maaliif deema rasuula rabbi ajjeesuuf deema alayhi salaatu wassalaam osoo deemu osoo namni tokkon argin namni tokkon dhagayin madiinaa dhufe masjida moggatti gaala ifii hidhatee masjida seenuuf isa ka deemu Umar arge Umar fagoo argee Umariin kun ikhwaanii nama ajabaati Umar ibn Khattaab nama ajabaati nama waan ajaba irra guddoo wanni inni sehe akkasuma taati rasuulli rabbi maal jedhan ummata kiyyarraa namni waa himu odoo jiraate Umar jedha yoo namni kun badaa inni akkasuma taate dubbiin irra guddoo nama rabbiin agartaa dheeraa kenneef takkitti mafuul isaa argeef wallaahi sharriif dhufe waan gaariif hin dhufne namtichi kun khayriif hin dhufne namtichi kun malee shayxaana qureeshaati achi cehee maaliif dhufte boo jedheen ilma kiyyaaf dhufe ree ilma kiyyarraa harkaan qabdanii dhaaba dhume masjidan seedini jedheeni cehee rasuula rabbi dhaqee alayhi salaatu wassalaam yaa rasuula rabbi Umeyr ibn Wahab arge seefii hidhatee deema guddoona sodaachise ifirraa eegaa jedheen fidi natti jedheen rasuula rabbi natti fida jedheen seensis jedheen osoo gara isaan deebi'in jara ansaaraa tokko dhaqee ijoollee nama achi dhaabbatuun waraana keessan hidhadhaa nama badan dhufe rasuula rabbi marsa'a dhaabadhaa jedheen sochii isallee qajeela xeegaa yoo inni xiqqoo socho'e akka daftanii dhooftan kanallee qopheessee isa deebi'ee waya'aan akkanatti lubbuu isaa hudhee akkasitti fide dhufee rasuula rabbii dura dhaabe isa akkana hudhamee deemu harkaan dhiibee akkasi fide rasuula rabbii dura dhaabnan rasuulli maal jedhani alayhi salaatu wasalaam gallakkisi jedhani yaa Umar gallakkisi jedhani laami rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam rabbii firratti tokkolatti nam tokkolle hin sodaatan gallakkisi jedhanii yoo inni gallakkise as kalaay mee jedheen Umeyr as kalaay Umar ammoo bira dhaabata sochaasaa eega yoo inni harka gara seeyfii isan oofe dhawuu barbaada Umar as kalaay ammallee jedhen itti kalaayee bira dhaabatee ancimuu sabaaxan ganama gaarii jedheen akka arabni wal salaamuttu afaan arabatti ancimuu sabaaxa waliin jedhan ancim sabaaxa waliin jedhan dur san rasuulli maal jedheen qad akramana allahu bitaxiyyatin
خير من تحيتك يا عمير. بالسلام تحية أهل الجنة. ربين سلام كان كي كنا ميكا كان كي كنا الرخيريك أبو إرغاري سنو كني سلام ور جنتاتي والسلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والإنجنة. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تون أفان أربا 60 فكاتين جتش أربا أمو أمنتي إسينتون أمنتي. السلام عليكم ورحمة الله والإنجنة نجابلت أنتو كوميتي كما قلت إيمتي إسينتون إبادة إسينتون مال عربنا كل سلام قبل أنعم صباحا نيفي أنعم مساء نيفي قنما قاري قلقلا قاري أكولين سلام قبل عربنا كما كينا كان ربي إنسان هنده جرجيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تننفيدي تون أما إبادة ميتشو أكم سنجر تكنا ولين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو سنجر إنامني عربا إفكيسيتي ميتي مسلمة فكاتيتي سلام ور جنتها ولين سلام إسيتنا جترت أجري أرقتها. السلام عليكم يويتي كدن سيكن ربي السلام عليكم ورحمة الله يويتي دقدم أرقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يويتي صدوم أرقتها. إبادة يتشو سينتو هقانا جنانيقا جارسي رسولتي لهاتي دابته يوس رسول لي مال جدانين مالف دفت عمير جدين ما نقولش مكان سا عميري مي عميري مالف دفتي هجدين جنان قرباكي يكا اسم بوجيتني هركاك أبدا إساف دفي جدين مالف سيفي هدتي دفتري ورانا ما هدتي هدنو ما هدتي أكنا ملولا ديموتي ما دفتري هجدين يوس مال جدين ما نقولش waraanni maal nu fayyade osoo nu fayyade badri nu fayyada hidhanne hidhatuu baanne bu'aa maal qabaa jedhen yoos rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam maal jedhaniin dhugaa dubbadhu maaliif dhufte jedhaniin natti kijibini maaliif dhufte jedhen sanumaaf dhufe gurbaa kiyyaaf dhufe jennaan rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam maal jedhaniin akkasii miti guyyaa akkana ka'baa jala bakka akkana siif Safwaan ibn Umayyaa wajjiin teettanii warra Badri dubbattanii boottanii osoo liqii namnarraa baasu ka ijoollee tiyyenaa guddisu jiraate Muhammadii kana deemee ajjeesette lachuuna sirraa baadhata siin jedhee sirraa fuudhee sayfii tana qopheeffattee summii guddoo keessa keetteen ajjeesuun dhufne jedhen. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. ربين إلمنا مرة سيئك يس معلومة عامي رب سدادو هنسون حقا نمني براتو كلين كمان كم إسماف صفواني سني ربي قد نمني براتو كلين صدفاني جيرو يوس مال جد نانقديش سون وانا جباتي مال جد أشهد أنك رسول الله والله رقابة جدك ترقم ربي تاتي عجائب سبحان الله سبحان الله زمن قداسك جمسيسات رجع أمو أرد إفنا باتل إنك ترقم ربي تاتي مال جد نمني توك نوجي ننجرو نفس فوام ملئ ربي ما قفتو نقوبا قبا اسمتو ادوسا سيفي دي جدين ربي كان كنتو سي ارغتي ان ستي اماني الحمد لله الحمد لله رسول ربي مال جدنا عليه الصلاة والسلام ايغني دوغان اماني شهادا قبتي فقهوا اخاكم في دينه واقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرة وسليم دبة رسول ربي وبليس كيسا لا الأمر دقيقات كوندرتي مجرم جوجردا شيطان رسول ربي أجيس عرفي أمنا الله وأنه أوفي تك وبليس كيسا
jechi jirjiiramem maaltu obboleessi keenna godhe ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah hagasin obboleessi keenna ta'e obboleessa keessan amantii barsiisa qur'aana barsiisa ilma isaatis gallakkisaafi ilma isaallee bilaash gallakkisaafi guyyaa hagam diqqo amantii baratee ilma ifii fudhatee yaa rasuula rabbi guddoo makkaa keessatti muslima rakkise makkaa san keessa deebi'ee amantii islaamatti ummata yaame warra kaafiraa qureeshii san rakkisuu jaaladha jedhen na hayyami jedhen ni hayyameef rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam makkatti deebi'ee amantii islaamatti nama yaama'aa ture namni baay'een harka isaarratti islaame yaalme ikhwaani amantiin tabifisanii nama ijaartu mujrima kale'e shayxaana daqiiqaa tokkoon dura shayxaana daa'ii sheekha amantii islaamatti nama yaamu ka namni harka sarratti namni hagam islaamu kana nama gooti gosummaan qabdu diinummaan qabdu diinni kan kee yoo islaame obboleessa kan kee diinni kan kee kasi ajjeesu uf deemu amantii sana fudhanaan obboleessa kan keeti obboleessa keessan qarqaara obboleessa keessan barsiisa safwaan hoo yeroo umeyr deemee gara madiinaa deeme magaalaa keessa deemee maal jedha yaa qureesh amma gammaddanii eega oduu rakkoo badrii isin irraanfachiiftu oduu tana dhagayuu jiraattanii tanaan gammaduu jiraattan jedhee tana haasaya halkanii guyyaa maal barbaadeedhan nama karaa gara makkaa kan ol bahee magaalaa keessaa nama achirraa dhufu barbaada nama achirraa dhufu osoo barbaadu osuma achi dhaabatee nama eegu namni tokko makkarraa madiinarraa dhufe aboo oduu umeyr ibn wahab inni maal seha amma waan umeyr muhammad ajjeesee inni illeen du'uma seha namni wadhakkaasan seenee rasuul ajjeesee bahuu danda'a inni akka yaada isaa sagantaan isaa akkas umeyr oduu isaa dhageetta jennaan dhagaye jedheen du'ee jennaan hin duune jedheen maal ta'e jennaan muslima ta'ee taa'ee quraana baratu jira jedheen maal jetteen taa'ee takka muslima dabalame quraana baratu jira amma ajabe kun akkamuma dubbiin tun taati dubbiin tun fudhatamuu fi dhabde inni beeka umeyriin kun nama diina islaamaa ka irra guddaati hujiin inni deemeef rasuul ajjeesuuf deeme alayhi salaatu wassalaam akkamit innummaan kun taa'ee amantii islaamaa baratu jiraan ta'uufii didde eegasi ammallee jechuu dhaabatee nama eega karaarra namni biraa ammallee daldalaan biraa dhufe aboo umeyr ibn wahab oduu isaa dhageettinin dhageenni maal achi jira gaaf kaa rosoonni akkasi jiru umeyr immaanuu dhufe madiina makkaa umeyr dhufe muslima ta'e amantii islaamatti nama yaamuu jira ganda isatti jedhaniin yoos kakatee wallaahi haga jiru hin dubbisu jedhe waliin hin dubbadhu jedhe haga jirullee hin qarqaaru jedhe sun waan argamerraa tokko ikhwaani waan jidduu san argame yoo nuu mijaa inshaa allah waa 8 dubbannaa lama amma isii tana tasadaffa'a ummataa yahudaa ka madiinaa qubatu armaan duru dubbannee turre madiinaa tana arabaaf yahuda waliin qubata jenne arabni gosa lama oosiif khazraji yahudaanis gosa sadii banii qaynuqaa banii nadiir banii quraydaa gosa sadeen tana waliin qubatan gosi sadeen tun gosa qabaattu daldalli hunduu harkasii jira daldala naannoo sanii qofaa miti daldala biyya hedduu waliin qabatti warra mallaqa tolchu warra dhahaba kana tolchu warra waan hedduu waa baasaa achi keessaa qabu dandeettii baay'ee qabdu warroota kana wajjiin rasuulli rabbii dhufanii alayhi salaatu wasalaam qubatan tana silaa gaafaldhinaan dubbanne
gaafsa walii galtee bareedduu takka dura amantitti yaamanii amantii isaan seenuu dhabnaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam walii galtee bareedduu takka isaan wajjiin godhan. walii galteen tun maal? akka madiinaan tun mootummaa takka taatu, mootummaa san dura taa'a akka rasuula rabbii ta'u isaaleen hayyaman san. akka namni hunduu waan madiinaa fayyadu hojjetu, waan faallaa madiinaa rakkoo madiinaa fidu akka namni tokko illee hin hojjenne. akka namni diinni tokko yoo alaa dhufee madiinaa weerare akka namuu waliin ifirraa ittisu, waliin lolu, wal qarqaaru. akka qureeshiin namni tokkolleen hariira godhachuu hin dandeenye adima barreessan. namuu qureesh waliin hariira godhachuu hin danda'u, qureeshiin qarqaaruu hin danda'an, qureesh bira dhaabachuu hin danda'u, qureesh waliin gammaduu hin danda'ani. waliigaltee tana bal'inaan dubbannee turre. isaanii waliigalteen akkanaatu hin jirtu. dogoggorri baay'een yahudarraa argame. dogoggorri sun hedduu isaatti armaan dura dubbannee turre. maanguddichi yahudaa beekamaan shaas ibnu qays jedhamaan nama maanguddoo ummata ansaaraa kana ka gosummaan jidduu badde diinummaan duraan jidduu jirtu jidduu haqamte isaan obboleewwan tahanii walitti dabalaman kun guddoo isaan dhibee akka isaan wal dhayanii Awsiif Khazrajiin addaan bahanii wal lolan godhe waliin dhahe. kalolli eegalamu ufumaan hafin rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhagayaniiga jidduu seenanii araarsan jedhe. dubbii san balleessan. wannummaan sun qofaanuu silaa badi'iif yahudaan geetti. waliigalteen duraanii sun silaa guyyumsanuu cabxe. kujiin isaan hojjetan sun hojii guddoo. badii madiinaa keessatti hojjetan jedhanii badii guddoo hojjetan sun silaa waliigaltee yuun cabsiti. garuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam takkittiin balleessaa isaaniitiin isaan qabuu hin barbaanne. balleessaa bifa tanaa tana hedduu hojjetan. isaanii akkasiisan rasuulli alayhi salaatu wassalaam rakkoo biraa achi keessatti uumuu hin barbaanne yeroo san. waraana fi ijaaratanii if jabeessanii qabeenya fi ijaaratanii magaalaa fi adda godhatanii bishaan fi adda godhatanii waan maraanuu isaanirraa bilisaawan. duraan ummanni arabaa sun harka isaanii keessa jira. suuqni waatti addaan bitatan ka yahudaati bani qeynuqaa jedhama. namni mallaqa baasu isaan, namni wayaa hodhu isaan, namni waan nyaatan oorruu qabu isaan, wanni hunduu harka isaanii keessa jirti. bishaan ammoo hunduu ka isaaniiti. tana hundaanuu irraa bilisoomse ummata isaanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam. bishaan addaa baasee fi suuqa addaa godhee fi gabayaa addaa godhee fi waan hundaanuu isaanirraa adda baase. san rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa yeroo badriirraa as deebi'an yahudaan tun gosti lama diqqo magaalaarraa ala qubatan. baha magaalaa ala qubatan diqqo. banii nadiiriif banii qureedaa. baniin qeynuqaa kun ammoo madiinaa odhakkaa qubatan. warra madiinaa odhakkaa qubatu kana yaamanii rasuulli rabbi maanguddoo wajjiin haasayan. duularraa galanii beeki maanguddoo wajjiin haasayanii jamaa keenna namni rabbi dura dhaabaten miidhama qureeshu kunoo miidhamte isinilleen amantii rabbii tana ofirraa fudhattanii hoo ammoo ittiin dirquu beeka rasuula rabbii. amantiitti nama dirquun hin taatu. da'waa rabbiitti himanii amantii rabbii tana fudhattanii hoo jedhan. yoos maanguddoon akka adaba hin qabne tokko rasuula rabbii wajjin dubbatan. maal jedhan? waan garaa ifii keessaa qaban ala gabbaasan. maal jedhan? yaa muhammad qureesh ta lolan beekne takka daldala male lolan beekne ta gosti arabaa takkailleen illollee lolayyuu hin beekne laaftu warra akkanaa kan argatte dhiirtu doo si qajeelte silaa akkanan haasoftu jedhaniin. keessaahuu nun beektu nu warra lolaati. osoo nu garte silaa jiruun maalii yoos gartaa jedhan. takkittiin si cabsina dhaniin. ama tun waan xiqqoo miti jechi kun jechi guddaa kun guutumatti diinummaa labsuutu. rasuuli rabbi alayhi salaam dubbii qabbaneessaniituma. ama isaan diinummaa labsan tun diinummaa labsu dubbii qabbaneessaniituma dhaaban rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. ammoo lafa jalaa waraana fi qopheeffatu eegalan.
isaanii akkana jiru guyyaa tokko magaalaa isaanii san suuqa isaanii san dubartiin muslimaa tokko dhaqxee waa bitatti isii ta waa bitattu namtichi waatti gurguru kun maal jedheen si arguu barbaadaa fuula kan kee hagam takka bareeddaa wayaa ifirraa fuudhi jedheen diddeen talti ifirraa fuudhidheen didde yahudaa birattu bira jira ta hedduun nulleen si arguu barbaadnaa ifirraa fuudhidhanii taphatan intala diddeen talti dinnaan osoo sin quban qabne dugda duubaan harkisanii kuffisan yeroo kuffisan kuftee dugda duuban qaarite wayaan irraa saaqamte awran isii kashifame jechuu yoos iyyite waan isitti hojjetan kana namni muslimaa tokko achi dhaabatee arga yeroo isiin iyyite namtichi sayfii fi qabatee namticha isii kuffisee wayaa irraa saaqe kana dhufeetu mataa irraa darbe yeroo inni mataa irraa darbe ajjeese ummanni yahudaa ka achi jiru gandi ganda yahudaati miti gandi guutuu walit bahee namticha kaan caccabsanii ajjeesan achitti namticha muslimaa kaan iyyanti dhuftee ganda dhufte rasuulaaf alayhi salaatu wassalaam sahaba rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoosuma waraana fi qopheeffatan akkuma iyyanti dhuftee waraana fi qopheeffatanii waraanatti gallakkisan waraanatti gallakkisan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraanni kun dhufee marse ganda isaanii isaan maal barbaadan akka waraanni kun seenee ganda keessatti lolaniin barbaadde yahudan akkasin goone rasuulli marsanii hidhaniitum akkasit taa'an karaa maraanuu marsanii akkasit hidhan keessaa bahuu hin danda'an wanni tokko ka alaa seenaa hin jirtu marsiinsa namni tokko seenuu hin danda'u namni tokko waa geessuuf hin danda'u guyyaa 15 torbaan lama akkasin marsanii ta'an rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sodaan itti buute sodaatanii rifatanii harka kennanne jedhan guyyaa 15 booda harka kennatan bishaan irraa dhumani wanni hunduu irraa dhumaa jirti isaan ammoo tanaaf duraan hin qophoofne guyyaa 15 booda rifatanii harka kennatan harka kennannaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabaa mari'atanii hidhaa jedhe nama isaanii dhiira hundayyuu hidhan muhammad ibn maslamaa jedhama sahaabtichi tokkoon waraana muraasa tokkoo kennanii fi hidhi jedheen hunda isaaniitu walii yaasanii qawwee irraa hiikanii akkasitti hidhanii isaanii ka harka dugda duubatti hidhanii ajjeesuuf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasitti waraan islaamaa irra dhaabatu san namtichi munaafiqa abdullahi ibn ubay ibn saluul ka jedhamu kun dhufee rasuula rabbiitiin jarri tun hariyoota tiyya zamana guddaa waliin jiraanne naa gallakkise jedheen gadi lakkisu dheen rasuula rabbi naa gallakkise san rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam wayaa rasuula rabbitti goggoge dir'ii lolaa ka rasuuli rabbi kaayatan harka keessa kaayee itti goggoge na gallakkisen inni rasuula rabbi dide wallahi si gadi lakkisu haga jaratana naa dhiiftutti namtichi kun munaafiqa abdullahi ibn ubay ibn saluul munaafiqa biyyoota ansaaraa kana keessatti jaalatamaa ture qiyaasa malee dur nama jaalatamaa kabajaa qabu namni baay'een isa kabaju tokko ammoo munaafiqa munaafiqummaa isaa tana namni baay'een hin beeku amma yoo inni badii kaase nama badii kaasuu danda'u tokko rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam amma akka hikmatti ilaalan rasuuli rabbi namtichi kana didee ofirraa darbee nama haga tokko muratee rakkoon biyya keessatti argamurra jecha isaa kana fudhatee munaafiqummaa isaa tana nama baay'ee ifa baasuu barbaada rasuuli rabbi yeroo inni itti goggoge dide ka sahaaban dallananii akkana dhaabatan hayya isii gallakkise
biyyattii dhiisanii waan qaban keessaa bahanii narraa haa deemanii jedhee rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. akkasitti murtiin itti murteeffamtee isaanis san hayyamanii du'arraa dhiisanii waan qaban keessaa luqqa'anii achirraa baqatan. baqatanii biyya shaamitti galan adurcaatitti horii isaaniitiif lafa isaaniitiif uffata isaaniitiif hidhannoo isaanii guutuu talolaa akka jirtuun ummanni muslimaa fudhate horii san bakka shani baasanii tokko mootummaa kaayanii haga kaan ammoo ummataa addaan qoodan. yahudaa keessaa warri irra lola beeku ka irra lolaan beekame banii qaynuqaa'atan baniin qaynuqaa bifa kanaan salphatanii harka kennatanii eega du'aa wamaa du'arraa isaan in hafin sababaa nama tokko ka kadhateeniif du'arraa hafanii waan qaban keessaa luqqa'anii biyyarraa baqatuun yahudaa naannoo sanit hafte lamaan taanii barumsa gurguddaa taatetu. banii nadiiriif banii qureydaa rifatee namuu afaan qabateetuma caqase. ummata kaafiraa kaanillee gorsa gurguddaa taate. islaamaa ammoo hafuura baafata guddoo taate. diinni tokko ka duraan magaalaa dhakkaa qubata kun sirraa buqqa'ee dabre lafti isaanii guddoon sun manni isaanii ooruun isaanii hunduu rasuulli maal jedhe alayhi salaatu wassalaam ummata ansaaraa walii yaamee waan jedhe qabeenna ummata kanaa yoo isin feetan muslima hundaa gargar qoodee ummanni muhaajirtootaa ka duraan baqatee warra ansaaraa gubbaa jiraatu kun akkuma duraan jiru jiraata qabeenna ammoo ka amma arganne kana isin hunda addaan qoodamu sanii miti jennee ammoo warri muhaajiraa qofa aqoonnee isaan achi godaanuu ganda sanitti isinirraa ka'anii jennaan isaan qofa aqoodiin wajjiin haa jiraatanillee jedhaniin akkasit isaanii qoodee isaan isa irraa buqqaanii akkas achi godaananii oorruu argatanii lafa argatanii mana argatanii jiruu gadhaabatan jechuu. magaalaan haga tokko qulqulloofte diinni duraan halkanii guyyaa nama rifachiisu nama keessaa buqqa'e qabeenya guddaa tokko argatan akkasitti bifa saniin sanis rabbiin guddaan irraa fixe. waa 8 dubbanna jenne 3 dubbanne 5 nu hafe 5 taan insha Allah yoo rabbiin guddaan jedhe barumsatti aanu keessatti dubbanna haga san keessatti wal geennu barakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا وأحسن الله